baga asiin isin gahe baga guyyaa jaalatamaa Oromollee yaadattu kan diinillee yaadatu gaafa guyyaa gartee itti dura gartee qaanqeen bilisummaatii fi warri gartee abbootii keenyaa akka ifin barree akka ifin dhageenye akka Oromiyaa hin beenyeef gartee lafa tolfachaa turan gaafa gartee irra dammaqanii ilmaanitti waa himan abbaa ilmaanitti hawaa hasaasee guyyaa kanaan baga isin gahee isinin ja'a. Hundi keeysanuu warri as keessa jirtan kan madaa guyyaa sanii beelaa fi dheeba guyyaa sanii gaafa guyyaan san eegalamurraa kaasee hanqa guyyaadhaan tana jirru kanatti namni keeysan dabrin hin jiru. Bishaan geessuudhaan qabsoon Oromoodhaa irra guddaa isiidhaa haan lubbuu kennee gabbaa guddoon isiidhaa jabduun ammoo warra toomaatti arraabee jedhanii isa deemu ha deemu leenca haa godhu ha inni darbate bishaan haa taatu inni darbate immoo ibidda haa taatu jee warra duubaa gartee jinfuu toomaatti arraabisanii qabsoon isiin jabduun sani. Warri deemnu nuti warri gabbaanee wakka haala garagaraatii fi gartee carraan gabbahuudhaa arkamee waan silaa barbaadu buuca silaa barbaadu qabatee gabbahe warra carroomee jechuu kiyya. Qabsoon hamtuun warra gartee hin carroomin kan buuca qabatee fi kan isa kana kan warra gartee irra jiru kanaan kaasa je'ee jiru kana idduu lameen jiruutuutu ulleen kana daakamaa ture warri guyyaa kana hundaa'u sanirraa haftanii guyyaa kana geessan hundi keeysanuu warreen qaamarraa madaa qabdan kan gartee qalbi cabinsa gartee qabsoo keeysatti qalbi cabinsa qabsoodhaa qabdan madaa garagaraa jira. Madaa qaamaa jira, madaa wal'oo jira, madaa ammoo wal afaan deebi'uudhaan hamileen nama cabuudhaa jira. Hundarraa of koltanii jaallan guyyaadhaan tanaa asitti walitti qabamtan hundi keeysanuu maqaa kabaja guyyaa kanaatii fi maqaa warra guyyaa kana qindeeysee kana keeysatti immoo hafuura haalota tokko ha deemuu fi yookaan immoo wal bayyanachiifnaa jettanii caayaa gartee kana jala walitti qabamtanii guyyaadhaan tanaa kana asitti waliin nu qabdan galatoomaan isin ja'a keessummootaa fi hooggantootaa fi namoota jajjabaa nu caalaa barnoota qabdan nu caalaa ammoo umriillee nu dura jirtan warreen nu caalaa ammoo shamarranii fi dargaggeessaa fi manguddoo fi haawwanii hundi as keessa jirtan hundi keessanuu warra gartee duungoo yookaan immoo shaamaa qabsoo tanaa ta'eefaa as keessa jira. Haalota tokko kan isin dhaammadhu haalota tokko kan deemu kan dhufu gartee waa billig jedhanii dhufanii abdii ati horattee gartee har'alleeyyee xiqqashoo wayyaadha haala dheengadarraa xiqqoo wayyaadha. Maa'eessaa sooreessa jaa gandi keenyaa akka gartee keenya jahan tokko bilisoomne ju'uunis maa'eessi sooressi hafee jira. Maa'eessaa sooressaa afaan kan hafe kanaan wal jala wal duuba sii galcha je'ee warri hafe har'aan tana gartee warri kun maa'eessaa sooressaa hafe kana naaf galcha je'ee bakka abdannutti hogguu takka haalli tokko nama mudata. Dubaree haalli tokko illee nama mudatullee haalli immoo har'aan tanaa kun addana fakkaatan xiqqashoo maaliif qaama tokko qofa osoo namni nama 10 mana kana keessa jiru nama 10 caayaa kana keessa jala jiru namni kun ammoo haalli inni ittiin deemaa jiruu fi haalli gartee nutti haasa'uu fi haalli gartee itti dubbatuu fi haalli itti ajjatuu fi akkaataan itti deemu dhiiroo caayaa kana jalatti hoogganaa keenya abbaa gadaadhaa yookaan immoo dura ta'aa hoogganaa keenya namni kun haala kana gaafa jettee gartee ilmaan kee ati hooggantu caayaa ati jala jirtu mana ati keessa jirtutti ati walitti qabamtee ati hooggantu keessatti ilmaan kun namni kun ammoo bobbaaseetiis alaa galchuu irratti dubbateetiis gartee waa hojjechuu irratti abbaa keenya tana hogguu jee alaan alli ilmaan duuba dhufe duuba ilmaan 20 fi 30 dhiisanii
akkuma jirutti gabbaatee haalli gartee dubbatamu oguu takka takka mee nama cabsa. Kun ammoo haaluma qabsooti. Keessa turree jirra, barannee jirra, keessa deemaa turree jirra. Osoo ati madaa ofirraa qabdullee waan siin jedhamu jira. Osoo ati madaadhaan dheefa, osoo ati madaadhaan fiigaa deemtu oguu ati dhufte warri haalli mijaa'eef kammoo ati waa jala deeffachuu hin dandeenye wantoota waa hedduu keessa dabarre jechuu kiyya. Kanaaf haarayaa miti qabsoo keessatti waan jira akkuma addunyaatti waan jiru jechuu barbaadeeti. Akka jaallan ja'anii anaa hafeef yoo taate malee akka shamarranitti fi akka gartee dhiiraatti illee warroonni iddoo dubbatellee dubbii waan hambifne ittuman keessan buufadha je'eeti. Kanaafi jabaachuun barbaachisaadha. Akkuma namni tokko reefuun tana as keessaa je'e gaafa teenyee ati kana taatee jirte ani siboo isintu na godhemo isintu na godhemo anaat ta'e gaafaan je'illee numaan qaba kun jiru sumaan jaa namni siboo anaat ta'uu deema moo isintu na godhe jechuun yeroo takka takka osoo qabsoon firraan si dhiibne qabsoorraa qabsoo keessaa namnummaan si dhiibuu jira qabsoon firraan hin dhiibin malee namni immoo qabsoo keessaa nama dhiibuun haarayaa miti nama qabsoo tana keessa tureef haarayaa miti waan ta'eef jecha yoo atin gartee haala qabsoo tana if duuba tarkaanfachiisu yookaan immoo kallattii qabsoon tun itti deemtuu fi kallattii qabsoon tun deemuun barbaaddee fi akkaataa ammoo namni jaan ta'u qabsoo tana deemuun itti gaafa gartee namni qaroon tokko waa arke qabsoo keessaa dhiibamuu fi wantoota tokko nama dibuun amaluma qabsoo tana keessa deemaa ture. Kanaafi kallattiin kaayamtee waliin namni hogguunii fi ifaa fi bilisatti waliin karoora qabatee asirraa kaanee bakka akkanaa geenya akkatti geenyu immoo kana warri wajjin geenyullee kana qabanneeti kanammoo waliin deemuu hin dandeenyu waan ta'eef jecha kana ofirraa buufnee deemna je'ee hogguu waliin karaa kaayatee ka'e haala sanirraa immoo hogguu baaburri hadiidarraa xiqqashoo akkas jechuu ka'e warroota baabura hadiidarraa maquu fi yookaan immoo akka qabsoon tun qabsoo wal'oo taatu galma geessu. Namni dubbatuu danda'u akka keessatti dubbatu namni qabsoo tanaaf gumaacha godhuu danda'u akka gumaachatti godhu gumaacha lubbuudhaa gumaacha gartee diinagdeedhaa gumaacha gartee dubbannaan siyaasaadhaa warreen silaa waan barbaadan godhuu danda'an akka isiin hirmaachiftee itti namni kun qabsoo tana itti hirmaatu qabsoon tun ammoo qabsoo ofirraa nama dhiibdu osoo hin ta'in akka nama hawwattu je'ee warri akkasii yaaduu fi warri gartee qabsoo tana gamteessee yookaan immoo namuma tokkeedhaan waraana irrattis waliigala akka waraanattis namumaan tokko yommuu waraana kana kaabattis kibbattis bahattis dhiyattis jiddugaleessis haa babal'atu haa guddatu diinni garaa idduu isaa cabu bahattii isaa cabu lixatti isaa cabu kaabatti isaa cabu kibbatti isaa qabu jiddugaleessa isaa cabu jettee ogaa deemtu bakka takka qofa irratti xiyyeeffannaa gootee achitti harkisuudhaan wal firraa shakkuu yoo bakka sani guddate yoo achi guddate gartee naaf hin ayayyamu maal jiru aayidoloojii garagaraatiin namni kun xaxamee isa deemu kana kallattiidhaan sirreesseetiin akkana deemaan je'ee namni qaroon tokko hogguu arkee wanni kun wal dura nama dhaabdi waan ta'eef jecha haalotuma akkanaati kunni sirraa waan ta'eef jecha rabbi haa tolchuu ammoo qabsoorraa akkuma reefuun tana je'e namni qabsoorraa nama hin daangeessu qabsootti hirmaachaadhaa waan ammoo qabsoorraa hanqatee hooggansa keessattis haa ta'u miseensa keessattis haa ta'u miseensa alaa jiruus haa ta'u keessattis haa ta'u wal gaafachaa deemuun barbaachisaadha. Kanaaf waan dubbannu irratti heeraa fi seeraan akkuma reefuun tana dura haasoftan eeggachaa dubbachuun barbaachisaadha. Ammoo qabsoorraa namni nama dhiibee nama baasuu hin danda'u. Hanga fedhellee yoo ta'e wanni qabsoo irraa si baasu ati itti amantee waan duraan kaayyatti san irraa jijjiiramtee ati keessaa baatu malee qabsoorraa nama baasu waan ta'eef jecha jajjabaadhaadhaa galatoomaan isiniin ja'a gadaa bilisummaa nuuf haa ta'u haala deemu kanallee rabbi haa sirreessu kan keenya jeebuubaa keenya gartee kan fagoorraa gartee oguu takka haalli tokko bakka jirturraa fa'aa akka malee si fakkaatee namni taa'u nama taa'u fa'aa asina dubbataa fa'aa jettee
nama taa'ee gaazatti qicuutuutu dhugumatti namni qabsoo keessa deemee beeku nama taa'ee maandisa qabsoo sii ta'u qabsoo si hojjechiisa malee qabsoo si dalaysiisa malee qabsoon akka gartee konkolaataati. Marii jira, gaaza jira, gommaa jira. Akkasumatti immoo qalbii gartee sammuu gartee waan san marii san qabdee deemtuu ni jira. Wanti kun hundi wal qabateeti qabsoo galmaan gaha. Isin hundirraa isii tana mararraa yoo hawaa hir'atan taate gommaa yoo buukka'e gaazni yoo hanqate kan ammoo marii qabee deemuun marii gamaa gamaa yaallatee karaa maquu deemu ifaan diimaa yoo bira gahe ifaa diimarraa yoo hin dhaabbatin namni yoo dabru namarraa yoo hin dhaabbatin yooniif immoo qarree harke qarreerraa yoo hin dhaabbatin mariin sanis yoon sirraayin atteeshina mariidhaa yoo hin qabaatin eeysattiin karaa bitaa maqa eeysattiin karaa mirgaa maqa eeysatti ifaan diimaan jira. Kan jiru san yoo hin jiraatin rakkoodha waan ta'eef jecha inni kun hundi wal qabatee qabsoo galmaan gaha waan ta'eef inni kun martinuu qaama qabsooti. Qaamni qabsoo immoo tokko dhukkubnaan tokko dhukkubsata waan ta'eef jecha warra gartee hooggantootaatis rabbiin ifaa beeksisuu nu haa qajeelchuun isin ja'a galatoomaa warreen asin waliin tuqamtanii kana galatoomaa isin ja'a galatoomaa nagaan naa turaa.